Rantana ganda khabira jira. Ganda khabira torbe dabre video sini waramne turre. Namoonni hedduun takka dhaqeen beeku jaa kaan dhaqeetiin jira garuu waan bareedaa kana nagarree jaa kaan ammoo dhugumatti kuni awwadaa keessa jira jeetis kan naga gaafatanii jirtanii kaan ammoo waan bareedaa daleedee jabaadhu jaattanii warri na jajjabeessanii illee ni jirtanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Haaluma argaa jirtan kanaan ammoo addatti akka waan gaara ganda khabiraatii fi manneen yookaan gandi adda fageenya qabuutti warri tilmaamtanii fi gaafii kasii warri gaafatanii ni jirtanii garuu gaaraa fi gandi garaagarummaan qabu adda fageenya hin qabu akkuma ilaalaa jirtan kana kun ijoolleen gandaatis nu hojii jirti kottaa nu faana tura akkanumatti deemaatuma gandi harkaa jirtan kana kun ogeessi kaameeraa keenya gandallee isin daawwachiisa gandi akkuma harkaa jirtan kana ni mul'ata viidiyoo kana osoo addaan hin murre isin daawwachiisna gaarri ammoo kun amma agartan kana gandi kana gaarri ammoo jalqabbiinsaa hamma agartan kana kanaafuu gaa gaarri kana laala nu wajjin daawwadha gaaraa fi gandinis waluma keessa jira jechuun manneenumarraahi gaarri achi jalqaba gaarrinis guddaadha waan bareedaa hedduu qaba godaas ni qaba dhagaalee babbareedaa qaba iddoo taa'uuf namatti tolu iddoo laaluuf namatti tolu hedduu qaba kana durallee dhufnee ni beekna garuu wanni ajaa'ibatti ani torbee dabre gaafaan dhufeessanii waan sanii dura hin arkiniin arke guyyaa san dhagaalee wal gubbaa ta'u san kan baabbilee habbaa lama garuu hedduu bareedaadha bakki inni ol qabee jiruunis xiqqaadha kuni ammoo habbaa torba kanaaf gaa arguu amanuudhaaf footoonis isiniif maxxanseetiin ture karaa feesbuukii kiyyaatiin viidiyoodhaanis karaa tiktookiitiin isin gallakkisee viidiyoo gama feesbuukiitiin illee gallakkisee har'a ammoo viidiyoo isin waraabaa jirru kana gama tiktookii bareentootuuf jiruunis ni daawwattanii akkasuma gara yuutuubaatiin illee isiniif kan maxxansinu ta'a. Ijoolleen gandaas kaanuu keessa jirti kun akkuma gara harkaa jirtan kana waliin taanee dhuma kadeemu jirru. Mee ogeessi kaameeraa keenya akkanatti achi shirgodee tara takka ganda isin garsiisee gandi akka fagoo hin jirre asumaan achi isin deebiseeti kaameeraa isin garsiisa. So as deebi'ee ammoo gaarri hono laal gaarriinis nurraa fagoo ta'uu dhabuu numa bira jiraachuu kan isin garsiisu ta'a. Ijoolleen xixiqqoon taphachaa jirtu ijoollee ganda kanaati. Honoo gaalaala agartanii gaaraa fi gandi garaagarummaan qabu waluma bira jira walitti maxxansaadha jechuudha. Kanaaf asumaanuu yuutuuba kiyyaa yuutuuba bareentoo tuubjuu sabskiraayib godhaadha. Kanaan dura waa'ee yuutuuba qabaachuu kiyyaas isiniif himee gabbee isiniif himee hin beeku. Sabskiraayib illee naa godhaa jeellee dubbadhee hin beeku. Garuu asumaan sabskiraayib godhaan isiniin jaa. Naannoo keenya numaatu beeysaa seenaalee naannoo keenya jiran wantoota garaagaraa kan jiru aadaa hawaasa keenyaa kan beeksifnuuf isinitti illee mul'ifnu akkasuma muraas waliin goonu taha ulfaadhaa galatoomaa isiniin jennaa wantoota akka mooyee maaksi hojjechaa jiru san hedduu jajjabeeffamuu qaba mooyee maaksi ulfaadhu eegaa akkuma reefu isiniin jenne gaara seennee jirra amma gaara jalqabne gaaraa fi gandi akka fageenya hin qabneef akka ollaa ta'an akka harka ol keessaa qaban isinitti dubbadheen ture. Amma immoo kun jillii biraa tokko gamas nu dura gabbu'ee jira. Gaarri jalqabbiirra kan jirru amma. Mee kottaa asumaanuu rakkoon torbee dabree sanis gaatanaa kun amma geenyee jirra. Yuutuuba bareentootu birratti daawwadhaadhaa isiniin jennaa dargaggoota qaqqaxalee waliin dhufnee har'aan tanaa. Sagantaan guyyaa har'aa kana fakkaataa gara dhagaa torbiitis deemu jirra. Dhagaan torbanis fuula keenya dura jira. Ogeessi kaameeraa keenya har'aan tanaa ammoo akka malee viidiyoo waraabaatis suuraas haasaa nu deeggaraa nu cina dhaabbachaati kan jiru. Caalaa Feesal ulfaadhu jennaani imalli keenya jalqaba gaaraa keessa jira. Asii gad gaarri gaa hedduu hafe akkuma ilaalaa jirtan dhagaa torban biraa amma geenyee jirra. Dhagaa torban biraa amma geenyee jirra. Afurii miti torba ta'uusaa qabatamaan bira dheeyitee ilaalta kottaa ni daawwattan warri shakkii qabaattanis kottaa ija teessanii ilaalaa dabaafadha. Sudee siifaan ani nama nu jechuu ture. Egaa online irratti hogguu agartan warri amantanis warri amaninis akkasumatti ni jirtani.
Har'a ammoo namoonni hedduun na wajjin daawwachuuf waan dhufaniif ijuma keessaniin laaltanii akka lakooftanii adda baafattan isiniin jenna. Dhagaa kottaa lakkaa'aa warri shakkii qabaatan sudeessi shakkii qabaatee ture haa lakkaa'u. Sudeessi kaaniin ani irra jiru kun meeqa? Kunoo sunoo achiin oloo fi gaasii beeka kana. Kanaaf bakki tuni ganda kabiiraatii. Magaalaa Maayaa kutaa magaalaa Awwadaay ganda kabiiraatti argamna. Ganda magaalatti aanu baadiyyaallee jechuun hin dandeenyu. Jiddu galeessa baadiyyaa fi magaalaa irratti argama. Kanaaf fageenya irra hin jiru. Magaaluma Awwadaay daangeessa magaalaa Awwadaay keessa jira jechuudha. Ispeeshaalii amma ammoo Maayaa keessa jira. Magaalaa Maayaa keessatti argama kutaa magaalaa Awwadaay ganda kabiiraa jechuudha. Kanaaf dhakaan torban irra kana fakkaata. Viidiyoo torban dabree irratti hedduu hagas maraa bareechinee isiniif godhuu baannus har'a ammoo dargaggoota qaqqaxalee kanaa waliin dhufnee jirra. 1 2 3 4 5 6 ogeessa kaameraa keenyatti torba jechuudha. Dhakaan torba nutis yaannellee taphatu nama torban dhufnee dhakaan hankamii kiyya ka gubbaa kiyyaan. Ayyee galatoomaa isiniin jenna. Itti fufa ammallee nu faana tura. Dhakaan asiinis mee ollaa laala. Dhakaalee gurguddaa jira. Akka itti wal gubbaa taa'u. Bakki kun Awwadaay. Kanaaf nu faana turaadha. Akkuma isin garsiisaa. Egaa sirni daawwii keenya sagantaan daawwii keenya kan guyyaa irraa hanga asii dhufee jira. Seenaa gaara ganda kabiiraa hin xumurre. Paartii sadaffaatiin kan isinii xumuru ta'a yoo rabbi jee inshaallah warri hojiin kun isinitti tole yaada keessan nuuf kennaadha. Azalatti yaada keessan nuuf ibsaa isiniin jenna. Isin jaalannaa galatoomaa warri torban dabree viidiyoo isinii daleenne irratti nu jajjabeessitan kan biyya biraa teessanii daawwattanis kan biyya keessaa waan gaariidha daleeydee jajjabaadhuudhaan jettanis galatoomaa isiniin jenna. Asiin gatafee jira. Paartii irrattis xumuruu hin dandeenye isaan nutti deemee jira. Amma isaan galgalarraa guyyaarraa sa'a 12 fi daqiiqaa muraasa seennee jira. Kanaaf asiin gatafee jira akkuma ilaalaa jirtan kana ogeessi kaameraa keenya isin daawwachiisaa jira. Caalaa Feesal galatoo milfaadhu jennaani. Paartii sirii irratti kutaa sadaffaa irratti kan walitti deemnu ta'a. Ammaaf nageetti isiniin jenna. Baadiyyaan jaalala. Waan baadiyyaan 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 baadiyyaan